namoonni hedduun siidaan Doktor Abiy kun sirrii miti jedhudha. Inni kaan ammoo isa fakkaatu kan jedhantu jiru. Ana waan naqee arge keessaa bakka sana nama hedduu dhaabatee ilaaluu jira. Namoonni hedduun garuu qeeqa kaasuu jiran. Soorichi guutummaan guutuutti isan fakkaatu namoota jedhantu jiru jechuudha. Alaama akkuma arguu jirtanu. Anis waan hubadhe keessaa afaan kana keessa isan fakkaatu. Garuu abbaan kana hojjete yaaliidhaaf gaariidha. Afaan keessa waan isa faalleessu jira. Fakkeenyaaf suuraa Doktor Abiy isa noormaalii yoo fudhanne jechuudha. Istaayiliin isaa garuu isumarraa fudhatame uffata wataaddaraa isumarraa fudhatame. Haa ta'u garuu bareedaadha yaalii gaariidha jenna. Addabaabaayii irratti kan hojjetame jechuudha. Karaa guddaa irratti. Lamaaniyyuu galatoomaa jechuudha yaalii gaariidha. Galatoomaa isiniin jenna. Ijoollee kana fakkaata gaa waan nagee qaamaan argeera jechuudha. Bareedaadha. Waan faalleessu garuu ni qaba jechuudha. Yoo dhaabbattanii hubattanii ilaaltan istaayilii malee guutummaan guutuutti Doktor Abiy fakkaatachuun garuu hin danda'amu. Kana nama hedduutu akkas jiraa. Maraafuu bareedaadha. Galatoomaa isiniin jennaa. YouTube kana subscribe godhaa. Thank you isin jaallannaa. Nuuf jiraadhaa isinii Doktor Abiy.